Maaltu danda'ame? Maaltu danda'ame waa'ee kee dubbachuu, haadha waaqa uumaa waa'ee kee hubachuu, kan mootichi samii filatee qopheesse, magaala ishee xiqqoo bultoosa taasisee, yaannes biran geenyuu dubreen waa'ee kee akkamiin dandeenya nu beekuu cidhii kee, akkamiin dandeenya nu beekuu cidhii kee. Kee namni kamiyyuu hubachuu hin danda'u, raajii jechuu malee homtuu nuuf hin ta'u. Qulqulloonni hedduun baay'ee dubbatanii, hafuura qulqulluun gaggeeffamuudhaanii, yaadan burraaqanii saboonni hedduuni, kee maaluma jenna jechuun dubbatanii, kee maaluma jenna jechuun dubbatanii. Abbaan Hiriyaaqoos waa'ee kee akkasiin dubbataa, jaalala keessa isaa akkasiin ibsata. Waa'ee kee yoon yaadu garaan na barrisaa, akkan ani hin teenye kunoo na taasisa. Lapheen koo gara samiititti barrisuu jaallataa, akkanas yoo ta'e mee yoomsi hubataa, akkanas yoo ta'e mee yoomsi hubataa. Gara samii ba'uus homaa hin dandeenye, dadhabee deebi'aa bakka yaaduun keenye. Gara jireenya isaa isa duraatitti kunoo ni deebi'a jechuudhaan dubbata. Maal gochuu danda'a? Dadhabaa waan ta'eef namni isin hubatu waa'ee kee yaadu maal hubatu? Waa'ee kee yaadu maal hubatu? Qonni keenyallee baay'ee fakkeessanii garuu jecha si ibsu isaan ni dhabanii. Kanaaf hundumtuu si'iif jecha hin qabnu. Kanaaf kee raajiidhaa akkamiin dubbannu jechuun kan dubbatan si raajeffachuuni, haadha keenya dubree si leellisuudhaani, haadha keenya Maariyaam si leellisuudhaani. Yaa muka Phaaxoosii lalistuu siinadhaa, kan abiddi hin gubne isheen Maariyaamidha. Taabota Waaqayyoo kan Museef kennamte, boodas kunoo dhuftee dhalootaaf laatamte. Taabonni kakuudhaa bultoo Waaqayyooti, kunoo isheen tana Maariyaam qulqulleetti, kunoo isheen tana Maariyaam qulqulleetti. Ergamtee Waaqayyoon garaatti, isheerraa dhalatee nu fayyiseerati. Ishee harkatti agarree Beetaliheemitti, karaa ishee mul'atee biyya lafaa irratti. Kanaaf dubbiin Maariyaam bultoo Waaqayyooti, taabota Museeti kanaaf fakkeeffamti. Duumessa Eeliyaas ishee rooba fiddee, ishee sun dubreedha kan beela'uu dhaabdee. Sanyii Addaam isaa jireenya beela'ee, dubree karaa keetiin jireenyatti ba'ee. Ergamaa Waaqayyoon Eeliyaas kan soorte, masoob warqeen Eeliyaas kan isa quubsite, masoob warqee Eeliyaas kan isa quubsite. 40 akka hin beelofne, nyaata beela'uudhaan karaatti akka nafne, yeroo karaa deemu kan isa taasiftee, nyaata hin beelessinee Eeliyaas nyaachistee. Masoobittiin suni dubree Maariyaamidha, soorannachi keessaa Kiristoos gooftadha, soorannachi keessaa Kiristoos gooftadha. Nuuf soorata hin dhumne kan nuuf kennite, nyaata bara baraa Kiristoos nuuf laatte. Innis nuuf jedhee du'aaf of dabarsee, foonii fi dhiiga isaa soorata taasisee, nuyi ijoollee isaa hundumaa badhaase. Akka jireenya argannu ofii isaa dhiyeesse, akka jireenya argannu ofii isaa dhiyeesse. Duu qabdaa kam himnee dhiisnasii, mee xiqqoo dubbannaa dadhabaa taanusii. Yoo gannata ari'amuu abdiin Addaam si'i, garraamummaan Abeel arjummaan Seet si'i. Dunkaana Abrahaam riqaan Yaaqoobii, kan badiirraa oolchite Siidoonin Nohi, kan badiirra oolchite Siidoonin Nohi. Bishaan hin dhugin laalistee argamtee, uleen Aaroon si'i kan firii buufattee. Sanyii dhiiraa malee Kiristoos kan deesse, kan Maariyaam addaa maaltu fixa ibsee. Faaraan kan jedhamtu gaara Hinbaaqoomii, isheen sunis yaa dubroo Maariyaami, isheen
jedhu sunis yaa dubroo Maariyaam. Warreen dheebotanii kan isaan obaaste yaa dubaroo si'i boolli bishaan cufamtee balbala cufamtuu kan Hisqeel argee wanta ta'een beeknee dhaloonni siin argee haadhummaaf dubrummaa iccitiisa guddaa buleetti ergamootaa haadha saba hundaa buleetti ergamootaa haadha saba hundaa. Maa turtee fakkeenyi abbootaa bara kakuu moofaa yaa dubbii raajotaa lallaba dukabootaa dubbii qajeelotaa haadha isaaniiti ati wareeggamtoota warreen addunyaa jibbaan da'oo monoksootaa yaa Maariyaam si'i abdiin qeerrootaa yaa Maariyaam si'i abdiin qeerrootaa. Fakkeenya Maariyaam kam himnee kam dhiisnaa baay'isnee hin dandeenyu kanaaf gabaabsinaa guyyaa har'aa kanaa nu itti ni dubbannaa waa'ee kee yaa dubree akkamiin callisnaa akka abboota keenyaa nus si raajeffannaa kennaa kee ilaaluudhaa si dinqisiifannaa kennaa kee ilaaluudhaa si dinqisiifannaa. Gabreelii qulqulleettii jennaa akka Elsaabeetii haadha gooftaa jennaa kan uumamtootaa garaa keetti baattee haadha Kiristoosii misirroo adda taatee Waaqayyoon garaatti murteessuun kan deesse kan hin danda'amne ati kan dandeesse kan hin danda'amne ati kan dandeesse. Misirroo xiqqittiin waggaa 15 inni ishee gubnee gosa baatte sanii abiddi waaqummaa kan ishee hin gubne muka Phaaxoosiiti kan abiddi hin tuqne fuuldura dhaabbachuuf ergamoonni hin danda'anii Suraafeel Kiruubeel fuula golgatanii Suraafeel Kiruubeel fuula golgatanii garuu garaa isheetti baattee gadaamessa isheettis isa murteessitee isa dahuudhaanis isa ni hammattee daa'imman biroo dugda isheettis baattee aannaan harma ishee dubrummaan hoosiftee akkuma daa'imman kaanii mucaa ishee guddiste akkuma daa'imman kaanii mucaa ishee guddiste. Egaa waa'ee ishee kanaa akkamiin dubbannaa sammuu namaan olii mee maaliin hubannaa waa'ee dubroo Maariyaam jecha maalii qabnaa raajii jechaa ni galateeffannaa.